Tana miiciyyatiin xiqqishootana waggaa 8 ilmoon daa'ima quraana baratti mana barumsaa qaraatii ilmoo waggaa 8 gudeedee itti taphatee akkasitti amma suuraa akkoon qabu reefuun tana ijoollee waan ijoollee bira jirtuuf na bira hin jirtu akkoon haati abbaa isii jechuu akkoon miiciyyoo tana fuutee baddeenii jechuu isin ilmoon isii hidhamneef haati isii waan deessee ciisaa jirtuuf ilmoo daa'imtiitti tana qabdee akkoon biyyaa baddee jirti bikka jirtuun beekamu torbaan lama akkasitti kunoo rakkoo keessa jiranii sagalee nuuf ta'a jettee haaboo miiciyyoo tanaa Asturaaliyaa irraa kaleessa nutti himtee jechuu suuraa akkoodhaan na bira hin jiru isin agarsiisa silaayi akkoo miiciyoo qabdee baddee jechuu amma miiciyyoon tuni qaalichi hidhamee jira garuu hidhaa irratti murteessuu hin danda'an because ba'uun inni ba'a jechuu amma miiciyyoon hin mul'anne egaa miiciyyoon jiraachuu dhabuu isiitu namni beekudha dubbadhaadha waan kun waan xiqqishoo hedduu ulfaate jechuu ilmoon abbaadhaan gudeedamu jechuun waan dhaga'uufilee dubbatuufilee nama jibbisiisudha wallahi haay duba bakka biyya keessatti daa'imman baratuu dhiisuu qaban jechuudha taphachuu daa'ima jechuu kalaas bakka namni jechuun dubartii Indisar yujraatti lakkoofsa tokko barreessee sigalchuu qoy zamaanuu eenyuuti waan ajaa'ibaati wallahi. Hello, Maki galatooma isin hundinuu sorry bilbilaan nabbuu ture ammaan tana time is gold yeroon deemaa jirti beekte torbaan 3 deemti eega daa'imnin tun warra biraa fagaattee jechuudha odoo fagaatteen fagaanne oduu Itoophiyaa san keessaa hin baasne namuu keellaara jiru hunda bikka makiinaan seentuuf bikka makiinaan baatu hunda footoon daa'ima tanaa maxxanfamuu qaba. Rakkinni jiru bar amma rakkinni maayikiin faan amma bar wanni isaan dhibe information oowwitu ta'amma jirtu feenaa jawwarra haramaa irraa dhageewu feenaa jaa. Amma maakiin hanga dubbistee Yaasmin dubbistee jirti. Haadha muciyyoo dubbistee jirti. Haati muciyyoo fi wareeramtee jirti miira keessa jirti. Silkiin ta'ollaati micoon jarjara qabdi meesri bakka sau nama dubbisteeti faamilii dubbistee tiktokii waan qabu tiktokii xiyyaarratti fidaa isaan interview jechuun waa hedduu gaafachuu fedhe garuu silkiin tanamaati silkiin qabdu obbaleetiin Samiraa silkii akka bittuuf abdii qabna obbaleetiitiif bitiif silkii haasawuu hin dandeenye sigalee silkii namaati wanti irra dhaabbatanii jiran achi iyyan amma ijoolleen keenyaa maakii bira jirani bira dheedeeti liif seennaa tokko keenyaan seenneeti isiis finnee dhufnee achitti haasoinaa jahan obsaas Ismaa'il sitti ergee bar ijoollee keenyaan jeetti dawwalee bar qaxxitaan ti dawwalee bar haramayaa ammaan tana isiniin taa'inaati footoo asar meegaa amma haadha eenye jechuu haati amma dhufu jirti warra liif seenuu deemu jiraaf mee warra takka tuqa ijoolleen haramayaa warra obsaa bira jirtan Faraan Haramayaa aboo ergaa jira janii bara. Mee barreessi mee Faraan Haramayaa? Barreessi. Most wanted jaamee footoon isii qaceellutti print godhamee maxxanfamuu qaba bikka. Mee Faraan illi takka darbi. Torbatu mee takka tokko heddummaa ta'e lama tokko yookaan torba tokko. Faraan mala paaworiin haadha bira jirti sigalee. Amma bari. Jara feenya dhaggeeffadha alaan. Dubbiftuu baay'ee. Olkutee takka hundo Faraan torba tokko yoo naqe. Faraan Aliyyi jaa kun. Faraan Aliyyi dabarfuu harmaan jiru. Faraan amaa yoo jiraatte abaaboo ergi. Master Faraan jaa. Okay. Dhaggeeffadhaa jara keenya. Maakiin haadha dubbifte. Dubbiin jirtu. Haasa'uttillee afaanittillee namatti hin tolu. Warri ajandaa kanarraa quban qabaanne yoon dhageen jiraatanii irra deebinee ibsa isinii gootu maakiin dhaggeeffadhaa. Sanbootan sheer koppiliinkii tanas 5,000 gaa. Koppiliinkii 5,000 gaa.
Hindageenye mee lakkoofsa tokko barreessa ustanii mataa dhaabdanii taa'u jirtanii mee lakkoofsa tokko barreessa warri dhageenye. Rifadheetu barhaasawa wallaaleen taa'u jira jechuun just waan godhuu wallaalee. Hayyee qoy dura eenyuun garsiisa? Abbaa dhimmaa isin garsiisa jechuudha. Kana kuni obsaa jedhama. Daa'imtittiin as biratti harkitan Hilwaa jedhamti. Abbaatutu ilmoo gudeedee jechuudha. Senegalee abbaa isiititu taatiin kun Haramaayaatti ta'ee haati Hilwaadha. Haati daa'imtittii waggaa 8 mana yaalaa jirti garaa dhuunfattee deesse. Abbaadhaan deemi ilmaan bira galii jettiin. Abbaan immoo ilmaan biratti ilmoo dhiiraa tokkoo fi dubartiidha. Mana gaafa galu miiciyyoo isaa xiqqoo amma 8 hin gudeede. Sanbooda haati mucaadha jechuudha. Akkoo miiciyyoodha. Daa'imtittii gudeeddamtee fi obboleessa gizee obboleettiin gudeeddamte arki kana fuudhi fidi as bira suuraa akkoodha maxxansime. Suuraa akkoodha maxxansi. Ibsa. Suuraa akkoo maxxansan booda akkoon maal gooti? Akkoon tun maal gooti? Daa'imtittii gudeeddamtee fi obboleessa gizee gudeeddamtu arke lameenuu fuutee akka ilmoon isii hin hidhamneef ragaan miiciyyoo mana yaalaa dhayxee ragaan rabbee akka ilmoon isii wanni murtiin irratti hin kennamneef daa'imman lameenuu haa arkee fi haa gudeeddamees qabdee badde jechuudha. Torbaan 2 erga baddee akkoon ilmoo qabdee baddee jirti. Ilmoon isii haa gudeede immoo mana hidhaa jira. Ilmoon isii kana kun obsaa jedhama. Isiin akkoo taatiif jechuudha. Ilma isiitu dhalee. Dubbiin isinii galuu jirti natti fakkaate gaa'is. Kunoodhaan kana gurbaan gudeede jechuudha. Kun immoo haadha mucaa kanaati. Haati mucaa kanaa akka ilmoon isii hin hidhamneef ilmaan akkoo taatuuf qabdee biyyaa baddee jirti jechuudha. Ragaan hin jiru waa takka hin jiru qaalichi waa takka namni irra murteessu hin jiru yoo daa'imtittii hin argamne akkamitti irra murteeffama micoon baddee jirti waan ta'eef haati akka malee rakkoo keessa jirti. Haati ifiifuu ilmoo isaaf yaadame kana bineensa kanaaf ilmoo deessee mana yaalaa jirti Senegalee. Haadha dubbiseen jira haati rakkoo keessa jirti. Social media irratti fiduuf xiqqishoo nutti ulfaate yaalaa jirra. Akka warri Haramaayaa dhayxanii isii jajjabeessan xiqqishoo maqaa balleessiidhaan mucaa keenya maqaa balleessite jaanii achi gama fira jaarsaatiin rakkoon akka irra jiruu fi akkasuma immoo gama mootummaatiin nuti hordofaa jirra. Social media irratti maxxansuu maaltu barbaachisee jaanii nuti osoo hin maxxansiin dura social media irra namni biraa maxxansee jira jechuudha. Fedhinnaa isii gaafa gaafannu akka sagalee taanu lubbuun kiyyaa baatu malee ilmoon tiyya bikka jirtu jiraachuu fiduu isiitu quban qabu itti ammas biratti hin jirti moo hin jirtu namni beeku hin jiru. Mootummaanis barbaadaa jira jaanii garuu kan mootummaan barbaadu jala sooshaal miidiyaa irratti yoo kan barbaadamu ta'e argamuu dandeesse jechuudha. Tana kun qaalitti qabdee baddee. Haadha gurbaati jechuudha. Haadha gurbaati. Nama lamaan baddee jaan amma nama lama. Samiiraan akkoo taati jechuudha. Samiiraan haboo taatiif miiciyyoo gudeedha. Samiiraan ammas biratti argitan Astiraaliyaa jiraatti dubbii tana tanuun geesse isiidha. Haboo taatiif. Cumaanuu haboon taafanis. Isaan lameenuu haboo ta'aniif ilmoo gudeeddamte tanaaf haadha obboleeyyaniiti. Hamza Haramaayaa kaname Hamza. Rakkoodha wallaahi. Hamza mee takka tuqadhu ol seeni. Hamza Haramaayaa. Hamza naqinaa jirtan Hamza mee isa jirta lakkoofsa tokko barreeffadhu. Guys copy link taap godhaa hundi keessanuu shi. TikTokii waan suuraa gisee raaliin hin bahu suuraan galatoomaati taap nu godhaa.